Hojiin kominikeeshinii lakkoofsaan osoo hin taane dhiibbaa uumee fi jijjiirama ilaalchaa fideen madaalama. Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa ergama odeeffannoo naannicha bulchuu maqaa gaarii naannichaa roga gaariin ijaaruu amantaa uummatni mootummaa irratti qabu guddisuu fayyadamummaa uummataa kaneessuuf riqicha mootummaa fi uummataa ta'ee tajaajilaa jira. Ergama kana milkeessuuf aangoo mana hojichaaf kenname gochatti jijjiiruu hariiroo dhaabbilee mootummaa cimsuu akkasumas qindoomina kominikeeshinii biiroolee waliin uumuudhaan hojii kominikeeshinii bu'uureessuuf hojjetamaa jiruun milkaa'innoonni argamaa jiru jedhame. Haaluma kanaan guyyaa har'aa biiroon kominikeeshinii Oromiyaa leenjii ajandaa bocuuf ergaa rogeessuun maqaa gaariin naannichaa roga gaariin ijaaruu irratti xiyyeeffate daayirikteroota kominikeeshinii seektoraalee naannoo Oromiyaatiif kennaa jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa leenjicha irratti argamuun haasawa taasisaniini. Addunyaa dhugaan boodaa kana keessatti haala addunyaan keessa jiru hubannee hojii kominikeeshinii karaa ga'umsa qabuun hoogganuudhaan dorgomaa ta'uun murteessaa ta'uu kaasanii kanaaf dandeettii of cimsuu fi dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu kaasaniiru. Hojiin kominikeeshinii fi miidiyaa ajandaadhaan hoogganama kan jedhan obbo Haayiluu ajandaan mootummaan imaammataa fi tarsiimoo irratti hawaasaaf hubannoo kennuuf ilaalcha jijjiiruu waan ta'eef kominikeeshiniin seektoraalee ajandaa mootummaa bocuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuudhaan biyya cimtuu ijaaruuf imala jiru milkeessuu keessatti gahee isaanii adda durummaan bahuu akka qabanis dhaamaniiru. Biyya dhalootaaf gaaddisa taate ijaaruuf galaana diimaatti deebi'uun dirqamaa jedhan hayyoonni garaagaraa. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Salaalee fi hayyuun saayinsii hawaasaa Dr. Fayyeeraa Dhiinsaa akkuma hidha haaromsaa dhugoomsine ulaa galaanaa milkeessuun faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa dhugoomsuun dirqama filannoo hin qabnedha jedhan. Dr. Fayyeeraan seenessaa wal irraa fageessurraa fedhii biyyaalessaa hubachuun kan walitti fidu qabaachuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Guddinaa tattamaa Itoophiyaan galmeessaa jirtu caalatti fiixaan baasuudhaaf dhaabbileen barnootaa olaanoo qo'annoo fi qorannoo adda addaa taasisuuf dogongora seenaa sirreessuun milkaa'ina ulaa galaanaaf tumsuu akka qaban hubachiisaniiru. Hayyuun saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa gama isaaniitiin injifannoo Adwaa fi hidha haaromsa Itoophiyaan argame dantaa biyyattii kan kabachiisu ta'uu kaasuun buufanni Asab immoo itti aansuun birmadummaa fi dantaa Itoophiyaa kan mirkaneessuudha jedhani. Guddina Itoophiyaa bishaan waliin akkuma wal qabatu kufaatiin ishees galaana diimaan kan wal qabatu waan ta'eef guddina waaraa damdaneessa amma mul'ataa jiru daraan saffisiisuuf galaana diimaatti deebi'uun dirqama ta'uu dubbataniiru. Biyya dhalootaaf gaaddisa gaarii taatu ijaaruuf lammiileen hundi gumaacha biyyattiin barbaaddu akka taasisaniif hayyoonni kunneen dhaamaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali ergaa kanaan dura irraa deddeebiidhaan dabarsaniini. Haqa shiraa fi dabaan fudhatame ulaa galaanaa deebisiisuun dantaa biyyaalessa Itoophiyaa mirkaneessuun akka barbaachisu yaadachiisanii turan. Furtuun tajaajila iddoo tokkoo kan magaalaa Shaashamannee dadhabbii fi akkasumas komii hawaasaa hir'isaa jiraachuun isaa himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii dijitaaleeshinii akka biyyaatti eegalame dhugoomsuuf rakkoolee kenna tajaajilaa furuun magaalota keessatti giddugala kenna tajaajila iddoo tokkoo babal'isaa jiraachuun isaa ni beekama. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti furtuun kenna tajaajila iddoo tokkoo erga hundaa'ee ji'oottan 5 lakkoofsiisuun isaas dubbatameera. Hoogganaan giddugala kenna tajaajila tokkoffaa Shaashamannee obbo Gammachuu Nabii giddugalichatti ji'oottan 5 darban keessa namoota 60,000 oliif tajaajilli kennamuu himani. Kantiibaan itti aanaa fi hoogganaan damee tajaajilaa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Huseen Jibichoo furtuun kenna tajaajila iddoo tokko magaalichatti alseerummaa garaagaraa hir'isaa jiraachuu eeranii tajaajila kana ammoo gara kutaalee bulchiinsa magaalichaatti babal'isuuf hojjetamaa jiraachuu himani. Magaalichatti giddugala kenna tajaajila iddoo tokkotti dameewwan hojii 26 tajaajilli kennamaa jiraachuus ibsaniiru.